jirtanii jirra jirtanii hordoftoota kabajamtoota diidaatiif akkam jirtan fayyaa jirtanii baga ayyaana qaamatiin isiniin ga'e isin jedha firoota ayyaanni waggaa kan jaalala kan dagaagina kan tokkummaa akkasumas kan badhaadhina isiniif haa ta'u isin jedha hordoftoota diidaatiif so ayyaanni har'a waazimaa irra jirra akkuma jala bultii irra jirra hordoftoota keenya amma keessummaa lama wajjinan jira akkuma argaa jirtan inni tokkichi afaan amaariffaa qaba inni tokkichi immoo afaan oromoo haasa'u hordoftoota keenya so jarreen lamaan kun baga isiniin ga'e jechaa jirti isin jechuuf taate jechuudha so akkuma beekamu sanaan duratti warreen yuutuubii kiyyaa faaraa taatan isin hunduu jechuudha sabskiraayibii sheerii laayikii gochaa ta'u akka wal bira dhaabbannu isin jedha tole kan baga isin ga'e obboleetti baga isin ga'e baay'een maal fakkaata namatti tola kanaafuu maalidha akkuma beekamu bara 2013 amma jechuudha har'a bara 2013 awwaaluu isaanii kan 2013 dagaagina nuuf haa ta'u bara 2014 maalirraa eegale waan baay'ee galatoomni maali ሰላም ምን እንኳን አብረን መጪው ዓመት ከነበረው ዓመት የሰላም የደስታ ናችን የአብሮነት ዘመን ከናችን የኢትዮጵያ ሰላም ይሆንልን እንመኛለን። Anyways, what of that dedication? Can one see here? May video garden recording go to me yada. One to do the work is getting ready. Actually, make a tewa ek kana echuda. Isli fan deversa. Agar mati rolling thai. Yang we are gari sini patu. Hora bula sini jada. Ayan gari sini batau negara. Ega kuma arga jirtani hordoftoota keenya gatiin bakka kanoo re'een itti gurguramu jira gatiin re'ee fi gatiin hooladha yeroo ammaa kana gatiin isaa guddiidha kan re'eedha kana qarshii 17,000 re'een jechuudha qarshii 17,000 jira inni biraa immoo kan hooladha immoo kara 5,000 gaditti argatan jechuu barbaadetanii dhugaan sin jedha yeroo namatti ulfaatu duraan akkuma beekamu re'ee tokko qarshii 1,500 oli bitamu tureyyuu gurguramu tureyyuu garuu kara 17,000 re'een kun akkuma argaa jirtan hoolaan kara qarshii 5,600 namatti ulfaata wanta jedhamee amma re'ee kan deemee karaa re'ee osoo hin ta'in karaa lukkuu jechuudha. Karaa lukkuutti lukkuun tokkichi qarshii meeqa akka ta'e jechuudha. Santa ነው ቆይ በግ አምስት ስድስት egaa asitti natti toluu didee garuu bakki kun bakka lukkuun gurguramtu lukkuun gatiin lukkuu tokko jechuudha 500 gadi 500 gadi malee 500 olii miti 500 400 gidduudha duraan hin beektan sun hunduu buuphaan tokkichi immoo buuphaan tokkichi qarshii 10 ta'ee jira baay'ee nama jibbisiisa buuphaan tokkichi qarshii 10 ta'ee jira kan maali kan abashaadha qarshii 10 kan faranjiidha qarshii 9 ta'ee jira lukkuun tokkichi 350 haga 500 350 haga 500 san gadi hin jiru baay'ee nama jibbisiisa sirriitti riikardii gochuu hin dandeenye garuu baay'ee dhifamanaaf godhaan sin jedha firoota kiyya kan nageenya eegu achi keessa waan jiruuf nama sodaachisa anyways isa kana jechuu barbaadetanii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja nagaan ni jedhaa horaa bulaa ciao
الردديبيتو بقى إسنين جاي بقى أيان وقع كان بركم لما كل أفري بقى إسنين جاي إسنين جد أفروتك يا بعين سنجالة سن كبجة كان جالة سنفاتو كولي في يانو سنفاتو نجانا جداي حر أبولاي بق مجرتنتي والجالة والجبنا ولا جالة نون دو ألتكو ولا جالة نسنجد أفروتك Egaa hordoftoota diidaatiif akkuma argaa jirtanii ayyaanni qaamni barri haaraa egaa akkana ta'aa jira. Magaalaa Mujoo keessatti akkuma argaa jirtanii dubartoonni uffata waagumiidhaaf ta'u uffatanii ta'u jechuudha. Deddeematoo jechuudha namoota adda addaa yookaan immoo mana adda addaatti goraa ta'u jechuudha. Sirbaatoo qarshii fudhachaa jiran. Anyways barri haaraa akka kana isin jechuu barbaadetanii irra deddeebi'etanii isin jedham. Ayyaanni kun kan jaalalaa isiniif haa ta'u firoota kiyya. Kan jaalalaa isiniif haa ta'u kan dagaagina kan tokkummaaf isiniif haa ta'u nuufillee haa ta'u. Baay'ee nama jibbisiisaa akkuma argaa jirtan barri 2014 dhugaa isin jedha baay'ee nama salachee jira dhugaa isin jedha sababni isaatis namni du'aa jira ikoonomiin rakkoon ikoonomiillee ni jira wanti kun waan jiruuf anyways rabbumti nuuf qabban jechuu isa kana jechuu barbaadetanii baay'een isin jaaladha isin kabaja isa kana jechuu barbaadetanii nagaannaa jedha. jirtanii hordoftoota keenya akkam jirtanii fayyaa jirra baga isiniin gahe baga isin gahe kabajam akkam ayyaanni qaamni kun akkam ayyaanni qaamni kun baay'ee shaggaadha nama tola baay'ee bareeda nama baay'ee harka kee yeroo ta'u akkuma argaa jirta inni kun ayyaana Paagumeeti hordoftoota keenya har'a bara 2013 awwaala jirra bara 2014 immoo boriin fudhanna ayyaanni kun akkuma irra deddeebi'ee isiniin jedhu kan jaalalaa kan guddinaa kan tokkummaa kan dagaaginaa isiniif haa ta'u isin jedha hordoftoota diidaatiif akkasumitidha galatuma baay'een isin jaaladha horaa bulaa. Akkuma argaa jirtan hordoftoota diidaatiif magaalaan Mujoo akkatti bareeddee jirti akkuma argaa jirtan ani amma akkuma argaa jirtan ani amma kaaffeen jira firoota kiyya ani amma kaaffeen jira magaalli Mujoo wanti haaraan jiru wanti takka hin jiru moqqi damaqqee jettee jirti. Wanti jiru kana isin agarsiisuu barbaadatan.